ቀርበክ እንደ ወንድም እንደ ታላቅ ወንድም መከታ እንድትሆነኝ እንድትመክረኝ ለሚያጋጥመኝ ነገር ሁሉ ኃላፊነቱ ወስደ እንድትነግረኝ እፈልጋለሁ። ይሄን ቃል ከገባልኝ አብሽራ ካንተ ለመራቅ ምንም ሰዓት አይወስድብኝ። akka har'aatti ayyuun takkaa garaana nyaattee beektu dhugaa dubbachuudhaaf dhugaadhuma sarabbii dubbachuuf jechuudha. Baay'eema tokko garaa koona nyaatte bakka imimmaashii duguggatte maaliifin namni gaafa nama jaallatu tokko dhabu inuma namatti dhaga'ama. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf inuma namatti dhaga'ama jechuudha. Maaliifin wanti kun naaf ta'a jettee bakka waa baay'ee gootee wanti itti dadhabde sun wasiif tasaaka'uu diduu namatti dhaga'ama hedduu jechuudha. So hedduudhuma tokko isheetti dhaga'ame. Nagaan isiniif haa ta'u hunduma keessaniif akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma argitanitti jechuudha. Egaa ayyuun hamuudhaan dhiifama gaafatteeti wantoota kana hunduma dura balleessite hunda isaa jechuudha. Dhiifama jetteeni akka jireenya isaa keessaa baatuu fi egaa murteessitee jirti jechuudha. Garuu bakkeen isheen itti nagaddisiiste tokkotti maa inni yoo jettanii ani nama tokko biraa hin qabu jette. Nama tokko biraa hin qabu nama na bira dhaabatu obboleessa tokko biraa hin qabu hiriyyaa tokko biraa hin qabu akka obboleessatitti. Akka nama kamiitittiyuu na bira dhaabattee rakkoo koo irratti akka ati na wajjiniin na bira dhaabattee na bukkee dhaabattee ani siif jira naan jettu. Akkasuma immoo waan dadhabe tokkotti waan gaafii natti ta'e tokkotti akka ati gaafii sana irratti deebii naaf taatu deebii naaf gootu yookiin immoo bakka jira miti jajjabina jechuudha. Jajjabina nama namaaf kennu akka obboleessaa akka obboleessitti. Namni nama bira dhaabachuu jechuudha. Akkas jettee dubbatteeni. Hamuunis waa baay'ee dubbatteeni jechuudha. Waa'ee ishee keessatti egaa jarri kuni amma iddoo kanatti hamuu wanti ayyuu wajjiniin gara fuulduraatti itti fufuu isa dha'u waa hedduutu jira. Akka inni dubbataa jirutti ayyuun egaa jaalala isaa akka qabdu dubbatteetti. Isuma dhugaadhuma jaalaluma jechuudha. Isaan mannaa kaan akkanumatti jaaladhee tananii maalidha jechaatii turte miti. Dhugaa jaalala isaa akka qabdu dubbatteetti jechuudha. Osoo rabbi naa taasisee jette osoo rabbi naa taasisee haadha manaa kee ta'ee raawwadhee jireenya boruu waliin godhannee raawwannee waliin jiraanne na gammachiisa. Garuu waan kun ta'uu dideef baay'een gaddaa haa ta'u malee immoo akka obboleessatti na bira akka dhaabatu sin barbaada jetteeni egaa dhiifamooliif godhanii akka mana isaa keessaa baatu firree dubbatteetiitti akkasuma immoo akka obboleessatti akka inni bira dhaabatuuf waadaa naa gali jettee waadaallee galchisiifatteetti. Egaa hamuun waa hedduu dubbateetii jira waa'ee kan isheetitti keessatti jechuudha. Waa baay'ee dubbateetii jira. Ati nama jabduudha. Ati akka nama sooshaal miidiyaa irratti ilaalamtu qofa miti. Ati nama maatii kee astadaaddartee bulchuu dandeessuudha. Maatii haadha isee jechuudha. Hin beektani ka ayyuun akka sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti yeroo isheen interviyuu taatu argitaniitii jirtu. Istirashii baay'ee namoonni beektan hin jirtan jechuudha. Haa ta'u malee ayyuun egaa bakka tokko tokkotti amalli ishee yaa nama aarsuu malee wanti isheen gootu hundinuuyyuu kan nama aarsu haa ta'u malee bakka itti nama gammachiistu sin qabdi. Gaafa ilaaltan jechuudha bakka itti nama gammachiistu sin qabdi. Mucaan kun daa'imminnatii ishee irraa kaastee mudannoo hedduu ishee mudatee jira. Mudannoo sana immoo jabaattee raawwattee cimtee iddoo guddaadhaan of ga'uudhaaf akka tattaafachaa jirtullee irraa dhagaatee jirra jechuudha. Egaa hamuun illee amma ati jedheenii sin kabajaa sin jaalladha akka nama tokkootitti. Garuu wantoonni akkanan si faana nuti gara waan biraatiin yaada biraa walitti yaannee raawwannee wal faana gara fuulduraatti hin deemne nu taasisu waa hedduutu jira jedhee tokko ani nama taragaagga'een barbaadaa jedhin.
jireenya kan koo ani gara sooshaal miidiyaa irratti akkan dubbadhu kana miti. Jireenya ani keessatti jiraachuu barbaadu yookiin immoo jireenyi ani itti kana booda jiraachuu barbaadu jireenya taragaaggaa jiraachuun barbaada. Ati immoo jireenya kana keessa hin jirtu gonkumaa jedhanii amalli keessatti hin argamu. Ati garuu nama gadheedha, nama badduudha siin jechuu barbaadu osoo hin taane nama ani akkan ani barbaadu sana miti ati jedheen jechuudha. Gilxiidhuma ishee itti himee yaada kara fuulduraa jireenya kara fuulduraa wajjin jiraanna jennee yaaduudhaa fi jireenyi kuni anaafatti kan waliin nu jiraachisu miti. Ani nama jireenya akkanaa keessa jiraachuu barbaadu miti. Lammaffaa maatii kan koo aga ammaatti ani wantan ani keessa jiru kana maatiin koo quba hin qabani. Osoo maatiin koo quba qabaatanii osoo haati koo quba qabaatte waan kana irratti akka isaan natti lolanii guutumaan guututti nan beeka. Maaliif ani mucaa akkanaati miti akkanatti miti kanan guddadhe. Jireenya kan akkanaatitti miti kanan ani guddadhe. Jedhee bakka baay'uma tokko jechuudha. Baay'uma tokko innis baay'uma tokko na gaddisiise. Isheen illee baay'ee tokko na gaddisiiste jechuudha. Har'aasuma dhugaa dubbachuufi. Isa sadaffaatiif immoo jedhe isa sadaffaatiifanii fi ati amantaan keenya walumattuyyuu hin dhufu. Amantaadhaanis wal daangessina jedheeni har'a Ayyuun immoo tarii yoon hijaaba koollee maradhee isa gammachiisa laata jettee raawwattee gaachaba ishee marattee dhuftee haa ta'u maleeyyuu isheen haa marattu malee inni immoo yaada qopheeffatee fi waan yaadi sana hin dhiisne yaada isaas dubbii qopheeffatee dhufes dubbatateetii jira jechuudha. So in ulfaata wantichi baay'een gaafatti yaadaniitii jedhanii inuma ulfaata jechuudha. Haa ta'u malee bakka kanatti jara lachiifuu ulfaatadha. Afuraffaa maalidha kan inni dubbatee jidduu kana keessatti ani garanattis garasittis garan itti goru dhabee akka nama mana hin qabneetiin mana namaarra deemee bura. Ani hoo maaltu natti badeetti ofii kootinuyyuu qaamuma kootinuu hir'ataatiin hin jira jedhee maatiin koo dirasiin na ilaalanii raawwataniit maal rakkattee maaltu si mudate naan jechaatii turanii. Osoo yaadan ani keessa jiru kana wanta ani keessa jiru kana na arganii isaan iyyuu maallaan jedhu. Jireenya kana keessa ani nama jiraatu miti. Nama waan kana keessatti argamuu qabu miti ani jedhee dubbate namni guddisa duuba ofii ilaallataa maatii ofii ilaallataa. Kanaaf iyyuu hamoon immoo waan jiru hundumaa dubbateetii jira. Ayyuunis immoo taraddaatii fi bakka ergaatiyyuu akkana naan jettee anis jireenya keessa balleessuun barbaadu. Anas immoo waaqayyo waan naa godhu isatu beekaa. Kanaaf iyyuu bakka jireenya kee keessaa nan baha jettee raawwattee waadaa galtee fi jirti. Egaa akkasuma isas waadaa galchisiifattee jirti. Hanga bakka ani rakkadhetti rakkina kootti akka na qaqqabduu fi akka obboleessaa akka obboleettiitti akka na bira dhaabattuu fi naman itti mari'adhu hin qabu. Naman itti dhiyaadhu hin qabu. Nama na bira dhaabatu tokko hin qabu. Kanaaf iyyuu akka obboleessaa akka obboleettiitti na bira dhaabadhu jetteeni.